kantiibaan ولولا magaalaa Dirree Dhawaadhaa obbo Khadiir Jawaar jechuun كيان المهاد kan TikTok irra ta'anii hattuu godhaa waa gaafatanii miti taakka. Kan gartee saree eegee dhiigaa jechaanii waa gaafatanii miti lama. Kan nuutu heeraa fi seera isatti himaa inni humaan beeku jechaa waa gaafatanii miti sadi. Khadiir Jawaar ammallee irratti hojjechaa jira waa'ee nasiyaadha. Jibba isaa arraas ibsa boru ambar dirree beheetiin isiniin jechu jira. Ani Khadiir Jawaariin deeggara Hamzaa Shee Jaabir. Maaliif deeggarta hooraan jette dhugaadha qaba. Waaniin isa jibbeef waa hunda jala hadhee isan arrabsu. Waa hunda jala hadhee isan xiqqeessu. Gabbuusee lafatti isa laaqu. Akkatti gaafatamuu qabutti gaafatan. Siigalee heeraa fi seeran beeku bocolaa marree eegee dhiigaati jechaa nama hin gaafatan tun tanaa qabadha. Tabiraati yeroo haasawa tokko keessatti wanni nin dhagahe waa'ee gartee ummata cinaaqsan nun galchuu nuti maallaqa guurachuudhaaf achin deemnu inumaatu sagalee waraabamtee na dhufte keessatti shiit jaan gargaarsa ummata cinaaqsaniif nuti guurru keessatti udaan jaan gartee udaan tokko sagaraa aynaa lamaatti jaan ummata Oromoo kan cidhaa muramaa jirurratti shiit jaanii dubbachuun xiqqisho tuni akka waan sammuun nama tuqamteeti natti fakkaata. Obbolees naafsi Faadil naafsi laal naafsi guruppii takkan ani sagaleen qaba guruppii takkan jenne naa obsi habiibi taraatiyyaa hin haasoyne natti naasayinaa Faadil kabajaa waliif haa goonu. أما والتبون أما Kabajaa waliif haa goonu. Gargaarsa ummata cinaaqsan guuruun ammoo obboleessa kiyya naa obsi si jalan dubbanne ani. Hamzaa deeqaa takka isinundi meeqooy deeqaa takka maa eeqooy Ani hin dubbanne. deeqaa takka wanni waan kana kaasee ban namni hundi arraan tana ilaalchasaa sirreessee gargaarsa taatu wajji yaa'u sagalee ta'uu taatu wajji yaa'u Gargaarsi hattuudha obboleessa kiyya maallaqa cinaaqsa warri guuru jiru hattuudha sagalee jira. Naa obsi nin dubbadha. gargaarsa taatu wajji deemu sagalee taatu wajji deemu namni hundi wal sirraa'ee wajji deemuu fi waan kana kaase malee arraa asirra wal dhaqaaqanii wal Hamza taraatiyyaa waan kana haasoyta. Taraatiyyaa irratti waan kana haasoytani. Jechuun waleefaa kabajnu gaa taraa walee obbolee. Gara keenya meequ Waleefaa kaba fatii waleefaa kaba taraatiyya nin fixadda. taraaqeetii takka feevara maqaadhee nama jeesan maqaadhee Nin fixadda. Nin fixaddaa nin fixaddaan jee. hayyee takkitti matan Hamzaa dhiifamaa wajji ammaan tana bakka meeshuun maqaa wal godhuusan turaan bakka akkanaa kanatti akkana jee jenneeti Hamzaa Shee Jaabir bakka akkanaa akkana jee jennee maqaa walii kaasnee kennee waan kanarraa buuna nuti nama Ni hayyee nin fixadda naa obsi nin fixadda. Bakki itti gargaarsi ummata cinaaqsan maallaqa gartee the same shit in the different toilet ja'ame mana maaraa keessatti. Okay? Ummata cidhaan muramaa jirurratti qoosuun oromummaa hin jaamtu. Dhageeffadha. Dhimma nasiyaadha. This is very wrong. Wallahi al-azim wrong ida rabbin lan jaratu. Afaan Ingilizenya wasinin kalle. Mucaan qajee Naobsi. Taraatiyya naobsi. Taraatiyya naaf obsi. Yaaboo taraatiyya naaf obsa. No. Aboo isinirraa gabbuuna khalaas. Isinirraa gabbuuna. لا حمزة غني حمزة حاجي أنا سيما أفان زم مجا مال جني بيتا نمني كذا ويبل وني تكذا بدي بل يسمو بيته the same shit in different toilet يجوني نمني تكذا ويبل يسو حكومة كتير خودو أنا يجوا مالي وان حاسو براتي استغفر الله Obsi. Fadil ani sagalee guutuu siif erga okay haasawwan fadho obboleessa kee. bakka inni dawwanni Niin obsa naa obsa niin fitadda
Yuu qabadhaa mee dhabe. Sagalee guutuu ergituu ergumaatu waan hin beeku jaanamni Mee aboo naa obsaaha. Aboo haasawu siif dhiisna boom zamana keetirraa baanamu waliif obsina. Sheikh Hamza. Abootan amma kana uummataan sibiilii irraa gabbuu abakkaa wal dhaggeeffadhaa fi dhaqee irraa Naaf obsa. Obboleessa kiyya naaf obsi kijiba tokko dubbachaa hin jiru waan hin je'uun daragaan harkaa qaba. Naaf obsi. Waa'ee gargaarsaa haguuramaa jiru irratti dhageeffadhaa jira kan. Ajandaan sanii yoo rabbisu du'atan. Laali faadii kiyya taraa tanaa fixadhu taraa teessanii isin cinaan dubbanne haa fixadhu yookaan nurraa gabbuu aanaan ja'a. Waan biraa takka hin jiru. Yes. Sagalee guutuudhaan harkaa qaba. Nuti gargaarsa ummata naa obsi. Awoo naaf obsi obboleessa maal taate? baasnee raasoo inaaf baasigaa evidensii qaba. Naaf obsimee obboleessa keenya maal taate taraa teessanii isin afaan hin dubbanne obsanaa qabaadhaa. Way. Walitti oowwuun qabnu jara keenya. Tartiibaan haasa'uu qabna. Tanaaf waa'ee gargaar nuti bakka maallaqni irraa haguuramu qofan deemnu. Si galee? Kashiishaa guggoodha hunoo. Dhaqamuun beeyne. Gargaarsi kunis kaanis the same shit in the different toilets. Ja'amee waraabamee sagaleen na biratti ergamtee jirti jara keenya. Okay? Uummanni keenya dhageeffadhu. Kanachitti du'aa jirus, kan Wallaggatti rakkachaa jirus ummata. Obboleettii teenya nasihaan nama tokko rabbi rahmata haa godhuu fi wanni isii jala deemamaa jirti. Mootummaan godhaa jira. Waan isii hunda tartiibaan dhagahuudhaaf jiraattan. Ammoo wanna hunda ragaa fi tartiibaan lafa kaayachaa deemaa jirra. Si galee? Arrabaa fi jibbaa fi wal arrabsuu fi haqa namaatiif dhaabbanna osoo haqa Oromootiif dhaabbannaan kan jiraattu taate Oromoon nam tokkoo miti. Oromoo jechuun miliyoona hedduudha. Oromoon cinaaksan san maaliif nama quuquu dhabde? Tan Wallaggaa maaliif nama quuquu dhabde? Tan Mooyyaalee maaliif nama quuquu dhabde? Maaliif Mooyyaalee daangaan saamamu jira? Oromootu saamamu jira ja'anii kantiibaa ol baasanii ilma maarreeti Abbaay Tsahaayeeti maaliif hin je'iniin? Maaliif obsi obboleessa kiyya naa obsi gaasawa naa obsi naa obsi niin fixadhaa naa obsi. Kijiba. Mucoo maashin kukin duro. Aboo maahi baalagii hin ta'inatti nama guddaadhaatiti. Maashin kukin mucoo nama sadii nam takka kawadu jirtu. Baalagii hin ta'iniin jee arraba amma booda dhaga'uun fadhu. Okay? Tanaaf obboleettiin teenya nama tokko jara keenya. Tanaanin isinirraa bu'a. Oromoon cinaaksan Oromoo guutu Oromoo gartee ganda guutuuti. Qubsuma takka guutuuti. Ta Mooyyaalee Oromoo qubsuma takka guutuuti. Ta Wallaggaatis akkasumatti. Wallaggatti bar harmarraa muranii bar. Si galee mataa keessa addaan dhawanii bar. Sammaa naman quuqin. Maaliifi kantiibaa Wallaggaa ol hin baasin? Maaliif kantiibaa Mooyyaalee ol hin baasin? Maaliif kantiibaa Cinaaksan ol hin baasin? Yoo jibbaa Khadiiroodhaan qabaanne oluma bahanii Khadiiroon feene nurraa haa bu'uu maaliif hin jenne? Si galee? Tanaaf hoggaa waa gaafatan arrabaanii miti. Si galee? Wanni itti waa gaafatanii fi niin fixadha burqaqee. Wanni itti waa gaafatan kabajaa fi jaalalaani. Yoo Oromoof niin fixadha burqaqee. Yoo Oromoof dubbanna ja'an waa'ee kantiibaaleen lafa tanaa hundin dubbatamin Oromoof dubbanna yoo kan ja'amu ta'e. Maaliif ammoo gargaarsi Cinaaksan irratti qoosuun barbaachise? Fixadhe. Gaafiin xiyya kana jetti. Fakkeenyaaf namni yoo nasiyaa qofa nasiiwuma qofa keessaa fudhatee
nasi'aan duuteetuun intala shamarraniiti intala dubraatu du'e intala dubraata namni achitti ajjeese intala garaa qabdu achitti ajjeesanii manarraa buqqaasanii gandisan buqqa'ee ala jira maaliif haynisiin bahin ja'anii yoo dubbatan yoo cinaasan itti ni dayin yoo hawannaa itti ni dayin gaafiin inni gaafachuu jiru san sirrii miti jettee amantaati yoo itti ni dayin tumaa ni dayin fadu tokko kana lamada kadiiroo xuquudhaaf yookaan kadiiroo waa gaafachuudhaaf yookaan dirree dhawarraa dubbachuudhaaf dirqama ka bulchaa Wallaggaatis bulchaa Gursumis kaisa warra isa booda waan isa booda ta'e kana hunda dirqama wali qabnee finnee kadiiroo dubbachuu qabna. Kadiroon dubra, kadiroon dhalaadha. Laal mee obsa keenya. Kadiroon dhalaadha. Yoo faarsanii gaafatan malee. Si haa cufatis. Si haa cufu jeen. Keessaan hin qabne silaa guuteetu maseena. Wallahi keessaan qabu. Hamza. Wakkaadditti itti naadamu didde. Guutaa waan kana nurraa jara kana jara keenya. Laayif goolii guutaa jaan. Namtichi beektaa koofiyaa irra kaa'e koofiyaa tasaa tanas irra guutamee koofiyaa tanas irraa fixa. Mukametti deemee guunaa deemtee furadhu. Okay. Mee kadiroon kun bulchiinsa biyyaati moo intala dubraata fuudhuu deeman yoo faarsan malee naman dhaga'u hajaan. Kadiroon dirqama faarsaniiti mirga abbaa biyyummaa isaa mirga jiraachuu isaa mirga mana isaa akkuma dubraa faarsan malee yoo kadiroo keenya bareedduutii yaqashtitii jechuun ni fedha. Yoo mirga kee akkanuma gaafatte arrabsites tolchites iyyites gaafatte mirga keessan gaafachuu mirgan qabdu jettee amantaati. Mee anguma kana mee sirri naa deebisi miira keessaa is bahi. Burqa galatu yaada khiftatte Hamzaan gisee carraan isaarra geessii deebisa. Laal maaltu jira ni beektaa Hamzaa Haji waan namni jeessan jechaa jiraami sagalees baasu malee maqaa nama rakkaayuun afandii namuu beekaa afandiin Wallahi. Afaan Ingilizeenyaa wordii totally different. No, sanachi nuudisa sana jandaabirooti. Walumaa qabannee haasoo. Hadraa ennaani wanna nuti jibbiinsa. Garuu ammoo bakka Hamza kanaan beetiin kaan hin seenaa sagaluma saniin isin dhageessaa kanaan beetiin kaan hin seenaa de. Laal. Raabuu gisee taraatiin dhaabbadhu haasoo inni fitannee taraatiin. Hamzaa fidiyatillee waan sibira jiru. Isinillee riikardii Hamzaan Hadiiri wajji haasoo. Kanaanii sarii kardiina wajji haasee osoo malaayikaan isaan gargaartee fiduun danda'aniiti namaa miti. Namuu waan kana fidee ammuma finnee raabuunee harta godhachaa ajandaa naggadaa oolu danda'u. Bu'ii deebi kaaniin kottu si galcha. Hamzaa Haji laa waan takka akka obboleessa sirra guddaatti waan sitti himu dhimmi kuni dhimma nasiyaa ziyaad san qofarraa haa haasofnu akkasii dubbiilleen gabaabbatuu dandeessa. Akkaataa walitti qabamnee walitti hidhee cinaaksanii wajji walitti nu jiru uummata Oromooti walitti jiru. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muut godhime. Akkaataa laala Haadha raawuu kana. Afandii seentan dubbiin karaa san isin oofti. Laala kubbaa mi'eeffatanii tapha mi'eeffatanii karaa biraatti walii hidhanii nama Abdii fatismoo. Baga fiddanis. Difeensi san seeninaa kaa. Difeensi afandiin seeninaa. Waliindaa. Afandiin baanu bara afandiin baanu. Kana walitti hidhaa. Inni lamadaa mee? Inni lamadaa walii beree. Waan cinaaksanii fi Fatii reefu kan walitti fidee siyaasa yaaduu walii hidhee akka nuti gargaarsa Wallaggaa fi cinaaksan cinaa dhaabbanne takka yookiin akkanan goono. Assalamu alaikum. Darb. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maa gad darbita michoo waraa. Eenyu gad darbasa. Fatiin reefu akkana jedhe. Fatiin reefu hadiiroo warri lama qaamni tokko ha mootummaa deeggaru ha hadiiroo aangorraa buusuu fadhuutu. Burqa gaafiin qaba. Ni obsibees. Noga fitatti aanaa dubbachuu jiru irra deebitee haaree fudhatte Hamzaa gaafiin qaba. Dhaabban gaafii gaafate godhe dhuma onaa soolii leenca kiyya. Jedhin kaa eega mana kana Ninjira. Ana malee dubbisinaa jechuun jirta obsi leenca kiyya meenas. Akkin jedhe reefu akki jee jara kana jara tokko jira guruupni inni matisa guruupni inni mus jiru sana nafaadha damin tura faadha sa hara shee faadha ummata kan jarri sani
mootummaa deeggaranii ammoo kadiiroo aangorraa buusuu fadhanii saniifuu jara sanii wajjiin walitti hidhamuu fi walitti qabamuu hin dandeenyu haju tokko fiti. Ani waan sanna ajaa'ibsu bakka tamira dhaabbatee akka jena ajaa'ibsiise. Yoo mootummaa deeggarti yoo kadiiroo buusuu feete mootummaa deeggarteetii miti kadiiroo buuftu kadiiroon mootummaa ati deeggartu sani. Mootummaa deeggarte yoo naan jette kadiiroo deeggarta naan jechuu jirtu. Akkamittiin buusare kadiiroo wajjin hin jira waan ta'eef. Yoo ammoo mootummaa kana diiguu deema mootummaa kana facaasuu deema jette mootummaa deeggarta akkamit jettere waa lama ka waliin fakkaanne akkamii walitti hiite. Inni biraa nuufi ati kara tokko deeggaru jirra waan takkaaf dhaabbatu jirra. Nuti si dura jechiidhaaf eegalle lafa tana siidaa irra dhaabanii namaatu irra dhiichisee maaliif irra dhiichisanirraa eegalle. Atis nu duubaan dhuftee miciyyoo tana justice for nasiyaadhaan dhufte daandii takkarra yaa'u jirra. Lafti nuti gaafanne san lafa nasiyaan irra duutee manasii keessaa ari'amte. Manasii sanitti akka deebituuf lafa san Somaaleetii miti Oromooti jechaa turre saniin nu duubaan dhuftee nu duubaan hiriirte. Nuufi ati mana tokkotti wanni ni da'aminiif teenyotun xiqqashonee oowwiti miciyyoon tun ijoolleen tun ganda jirti nageenya isaaniitiif jecha nun barbaachisu jennee mana taa'u jirra. Mana tokko duulu jirra waan takkaaf dhaabbatu jirra. Lafaa fi lafee dhiigaa fi lafee Oromoo tagartee lafa sanii tafalmachuu eegale sanirra jirra. Akkamitti fiddee ati ummanni kun piiphiidha ummanni kun maarreedha kadiiroo achirraa buusuu deemanii jettaa. Harka lama sirraan taatu bakka lama miila tokkoon mana keessa dhaabbatee tokkoon ala dhaabbachuu sirraan taatu sheeka kiyya fatii keenya naafete akkatti ol qabanyuuf akkatti ol jaalanni beeku eessumoo. Abdii Fadis Nasraa. Asumaaniin si gaafadde yeroo chaansii harkatti ol deebitee waan san clear godhuu qabu. Hamza waan jettu jira maaraa kutaa kadhaabatu. Lakki ani takkittii tana fudhadhuuti sanboota anaaf fudhata. Ani kun xiqqishoo beektaa namni as keessa jiru kun hundi xiqqishoo jennaa manarra guddaati. Namni kun hundinuu ni beekaa gara makka yaa'uu qabnus ni beekaa. Wanni amma dura haasawame tarii haasawamtee taakottees kuttee tana booda adeemsa keenya sirreeffanneeti yaanaa wajjin bakka takkaa gargaarsa taatu sagalee namaa ta'uu taatu je'eeti goolaba je'eetiin cal jee taa'uu jira namni kun hundi namanarra gurguddaati jee. Hundi garuu mata jabaadhaa dhagaadhaa akkaan itti dubbadhu anaaf beeka tana booda dubbadhu amma. Okay laalee ogu tokko burqaa nyaayee namuutu na jiran dubbatinaa ta'ii qalama bichaan fudhadhaa. Laalee Hamza keenya wanni jiru obboleessi keenya Hamza Sheikh Jaabir ifa baafatee deemee hara mootummaa jira saniifuu dhiiga michoo Khadiir Jawaar hojii gaafana takka kaduraan dura halan badaatti cinaaksaniif maarree maa hin dubbanne kajuu michoon asuma jala taa'e abdii Fadisiin galchu. Laal michoon tun ji'a sadii dura haqa michoo tanaa hoguu bakka galfanne booda waa'ee cinaaksan dubbannaadha malee cinaaksan nu laallatuu miti gala. Waa'ee cinaaksan suuta dubbanna garuu yeroon hami dura nama dura du'e dura waaleetti michoon tun ji'a sadii keessa jirti inni arraan tan waan qalee dhufe kanaan cinaaksan hin je'ee waan Khadiir Jawaar deeggaru waan michoo tanaa cuqquluu mokkoruun akkana jaan maarree jaan jechuun afantiin takkichaa yoo jeellee dhufee ifirraa waan kana deebisuu danda'a. Afantiin waan jeef gareessanii jee maarreessanii jee yoo jee'uu jechuudha. Fakkeessuu fi dhiiga michoo tanaa dho'isuudha jecha waa'ee cinaaksan dubbatanii cidhaanii muramu jira waa'ee wallaggaa dubbatanii maarree afaan mi'eeffatanii ta'uu bareeffatanii komantii qoflanii ammaasis. Inni kun naatee jira. Khadiir Jawaar jaalatu akkas namni namaan jedhama wajjin haasa'u. Si gala tartiibaa wajjin haasa'u namni waliif galee wanta jaa. Tiiktookni faayidaan qabu tiiktookni faayidaa qabaachuu agartee jirta. Somaaliif nuti itti laateetti sharmaar keemuu fidee nu keessatti oromeessitee atummaan kara feete ati kara feetee deemta tiiktooka namni biraa immoo tiiktooka itti fayyadamuu hin danda'u tiiktookni nama biraatiif dartiidha atiif immoo nama kaaniif qushaashan atiif qumaasha sii galee haasawni akkasiin jiru nama hundaaf walqixa nama utuu irra dalagu jira waan dalagu jiru arku jira. Khadiir Jawaaris waan sitti jechuun beena waan inni Kanaadaa qabuuf maal jirus ati kaartaa diijitaalaaf maal jala deemu jirtu waliin beena deero waan qabatamaa qabna waan gabbaasu dandeenya angadiin baasaa isaan malee kaanuu gargaartee gadiin baasan manaaman adeeroo namni beekaa warra harka qabe wajjin yaannee mee dhiisi ni baruu qaceelaa jechuus malee gaaf kaanis mucaa kan guraa geessite fuutee mucaa ilma Oromoo ka poolisiin tumte Khadiir Jawaarirraa meessuuf jecha dhiiga Oromoo takka lama sadirra dho'isu mokkoru jirta Hamza Sheikh Jawaar jaalatu jibbitu dhugaan jiru sani ichi beeti subhaanahu wa ta'ala hati deebi dhugaan jiru tana jaalatanu jibbitanu liqimsa wanni dhiiga cinaaksanii dhiiga michoo tanaa dho'isu mokkortus takka hin jiru cidhaanii murame baga murame michoonni duute duutana dura deeffaneef bakka deeffanamti. Obboleessi mana keenya duute fi akkasii baafadha. Sanboodaan cinaaksan laallatti malee dura cinaaksan laallattu maallaqaa cinaaksan yoo guruus biigdiifi maallaqaa namoonni guurasii gala. Amma anaat dubbata
ديم جران خينيته carraan kiyya ture اوكي ديم يدم انترا ديم wattanii bar isin sorry mara kiyya lemma waa'ee bakka cinaaksan sanii fi tani gartee sila abora konteenya gisee hundumaa waliin galu jedhanii tuma miidiyaa kana gubbaa olii gannu oofaa oolanii ani maaluma gurguddaan keenya hundi gisee kana wal caqacaqa waan xiqqoo kana isodaatin bashaggoonee wal dubbanna balisa laalammaa bakkii sirriin ta'in jee yaadu dhimma cinaaksaniis itti deemuu qabnaa dirmachuu barbaadanii lakkii saniitu dura ta'ee waan juusan keessaa dhiisnaa jechuu barbaadeetu guutumattuu mayin yoo na hubate jechuu barbaade dhimmi cinaaksanii tinnisa gargaarsa dirmachuu siinu bakka garuu faanii kana cuqaaluun hin ta'u yaani maayikii abadan maayikii namarratti maayikii sa'aatii akka feetetti haasa'aa barbaadan namarratti hin banatin maayikii thank you waliigalatti dhimma kana dhimma nasiyaatii fi ammallee hatattamaa waan iddoo kana nu dhufe ajjeesanii nama keenya reefa lafarraa harkisaa jiranii dirmachuu barbaadaa dirmachuu ijoollee teenya tan qa'ee takkaa ilmaan warra tokko qofa osoo hin ta'in akka Oromootti dhimmi nasiyaatiis dhimmi lafa isiin irra duuteetiis dhimma Oromooti akka dhimma Oromoo goonee dubbachuun keenya dirqamaa jechuu barbaadeeti bakka kanatti bakka lamatti baafnee yoo dubbanne hedduu nafartiidha jeyaata yoo kanuma gartee dhimma cinaaksan kanarratti dirmachuu barbaachisu sanis ita sanitti yoo namni dogoggora waan akkasii dubbatu jiraatu taate dogoggora san sirreessinee tuma bira dabruudha malee qabxii itti waliin qabannee itti waliin dhooynu ta'uun qabu jechuu barbaadeet maaliif gargaarsa kanaa sirra jirra nu fuuldura jira itti deemu jirra obboleeyyan keenya kanaanis yoo waan akka maletti hubattan jiraattan hubannaa teessan sirreeffadhaa jenneeni hubannaa sanii wajjin deemnee dhimma waloodhaa uummata keenya bira jiraachuu qabnaa bira dhaabbachuu qabnaadha dhimmi nasiyaadha ammoo akkaataa obboleessi keenya itti nu haasa'u jiru sanitti afaan illee gartee akka jettaniitii waan ta'e jettanii kan jiru sun lakki ayikaaniin qabsoo bara kanaa jidduutti hoggu takka sakandii takkaaf sumarratti naaf itti fufta xiqqishumaan sagalee takka ittiin dhalafe laal waliin godhu fedhe nama mootummaa wajjin dalagu nama haqa obboleettii teenyaa dho'isu if keessa achi kaayaati akka nuti isin wajjin hin dhaabbanne laala hangasumaan sitti dhoohu fedhe. Okay amma wanni dhimma kanaa waan gargaarsaa kanarratti kabiyya keessa jiruu fi kabiyya alaa jirruus ilaalcha siyaasaa garaagaraa yoo qabaannees dantaa adda addaa yoo qabaannees dhimma kanarratti wooma tokkoon goonaa waan adda nu dhaabu tokkollee qabaachuun qabnu jeetii jaata ammoo jaalannee jibbinullee Hamzaa Kiyasiif dabarsa Hamzaa Hajii dhiifama jaalannee jibbinuu qabsoo bara kanaa ayikaaniin gaarreen balachuun qabsoo bara kanaa ganda abdii baruuti nasiyaaziyaati dhiiga nasiyaaziyaa jalatti dhiiga Oromoo guutuu dubbachuu jira kawallaggaa dubbachaa jirra dubbachaa baani kawallaggaa san biyya keessaa dhaabbattoonni biyya alaa jiru hedduun itti hirmaatanii bira dhaabbachuu jiran kacinaaksan namni akkasi bira dhaabbateen jiru Oromoon guutuun nutti gadi hin baane kophaa dhumu jirra kophaa lafa nu jeesanii waan wallagatti hin ta'in hamtuu tani gartee jiraa cidhaan irraa muranii fi ajjeesanii lafarra harkisanii nu mudate kana garaagarummaa takka malee irratti hirmaachuu qabnaa dirqama qabnaa akka Oromootti irratti hirmaachuu qabnaa kan wallaggaa dubbachuu hin dhiisne kan moyyaalee takkaa dubbachuu hin dhiisne dhimmi nasiyaaziyaat qabsoo Oromoodhaa kan bara kanaa kana Oromoo mirgaa gootu nasiyaaziyaat adda dureedhaa gaarreedhaa ayikaaniidhaa tana nuu fudhadhaa tana qaqqabnee tan biraa tan ol qabnu hin jiru dhiinni keenya kasan dura bu'ee fi kasan booda bahe tana jalaan ni bahaa jeeti namana itti nuuf ho'a. Akkana laal yeroo walirraan fudhatinaa ifumaa beekaati gaggabaabsaa marsaatti aanuun itti deebi'ee jira. Bara haasawni hedduun maarreedha jaaniti Hamzaa Hajii gaafii gaafatteef deebisaa harkattee jirtaati. Deebisaa dubbii san bakka nurraa godhi ajandaa wal keessa oofu jirraati. Gaafii gaafatte san dhimmi
ummanni asirratti justice for nasiyaa jedhu karaa takka dhufee maaliif sagalee tahuu oolanii yaada jedhu irraa kaaste haasoo kana. Eeyyuwa. Achitti fuufadhu waan harkatte kaduba amma. Anamma asirratti wanni an argadde namni hundinuu yaaduma wal hubachuu dhabuutiin garagara yaa'u jira. Waan kanarratti walit deebi'ee wajjiin gara gargaarsaa irratti illee qalbii takkaan gara sagalee ta'uu irratti illee qalbii takkaan wajji deebi'uu irratti yaanni keessan maalii jechuu barbaadan gara kanaanis gara kanaanis. Nuti wajji taleena warri Hamza Jaabir moo warri mootummaa jala unu keessaa bee kasi wajji taleena abdii fadis kan namee caraa guutuu dubbachuu fadha. Abdii fudhadhu. Eenyu bakka faadii eenyu buuseen faadii ol deebisa. Abdii fudhadhu. Ayyee galatooma obboleeyyan kiyya. Masrii tanaatu gaafa masrii ture san takka salawaata nabii irra buusaa jaanii beektaa guutii qonamne wal afaan deebi. Allahumma salli wa salli wa barakaale wanni sunnaa taate keessaa beektaa. Sa. Akkasitti Sallu ala nabii jara keenya sallu ala nabii jaanii beektaa warri masrii sun aadaa bareedduu jechuu fedheeti. Ani haasawaa illee hin beeku. Wahuma takkaan dubbachuu dhufee hireenaa kan nuqa isiniif galatoomaadha. Dhiiga obboleetti teenyaatis rabbi haa baasu. Akka obboleeyyan keenya kamii deemuun dolee rabbi haa baasu. Jaarsa keenya tokkootu gaaf tokko kuma gaara dhaqee shimbirroo takka dhayee qabe akkatti shimbirroo tana hogguu qabe. Amrii ajaa'ibaa shimbirroon sun ni haasoyti. Kana shimbirroo tana goflaa tokko dhayee qabe shimbirroo tana qabee ka shimbirroon ni haasoyti imma shimbirroo haasoytu gaa namni takka harkeen beeku mana galfadheetiin akka gartee namni hundi daawwannaaf itti naa dhufee naa laaluun godha jee yaade amma shimbirrittiin maal jetteen yaa gurbaa jetteen na dhooytee na qabde eega na qabde waan deeraa ta'e jira waan ati gootu hundaa'u nama dhufee na laalu sanittiin himamu waan si fayyadu siif himeen na gadhiiftaa jetteen maal mooni na fayyadu kan naa himtuu jeen waan dhageesse hunda hin amaninii adda baafattu malee taakkaji waan hin dandeenyes niin godha jettee hin hiixatinii namaas si koflaa boodachirraa kuftee caccabtee lama ji waan dabrettis hin sheenawinii osoon akkas godhuu baadhe jettee hin sheenawinii guyyaan boruu habiraati sadeenuu himteefi gadhiise duuba shimbirrootan shimbirroon tun mukarra qorteeti itti kofalte yaa bada gawwaa jetteen ilma namaa waan jaan hundaa'u gawwaa jetteen silaa waan garaa kiyya keessa jiru beeyte nagadin dhiiftuu naqalteeti daa'imandii miliyoona meeqa baasuun nagaraa jira baaftee gurgurataa yaa bada gawwaa jetteen amma sheena eegaa jee ka'ee muka horee goflaan tokko dhoomee jira beektaa isii qabuuf muka kana fiin xarra horee ol bee egaa shimbirroon duruma deemti oluma jala deemti gama gubbaatti mukni kun ni qallataa beeke amma muka kanarraa hakufee caccabe lafadhee waan hin sadeenuu si hime bakka takka balleessitee jirtaa jetteen jalqaba waan dhageesse hundan amaniniin siin jee daa'imandiitu garaa kiyya keessa na jiraa siin jennaan amantee kaatee hiigaa dhuftee muka hortee mukarraa kuftee caccabte waan hin dandeenye sin godhini ati ilma namaati an shimbirroodha mukarra akkamitti bakkaan an koree dhaqqabuu dandeessaaf hortee achirraa kuftee caccabte jette tasadeessa waan dabre hin sheenayiniin sin jee nagadhiisuu keeti sheenoytee waan hundaa'u bakka takka balleessite jette kanaafuu waan hundaa'u bakka takkatti balleessuun qabnu Hamzaa Sheekh Jaabiris wanirra jiru waanuma karaa sabasaa miidhamu jiru kana kan isin hundinuu itti jirtan hundi keenyaa wanni waliin itti jirru kanuma mee waan kanarratti walii gallee dhiini nasriyaa teenyaatis lafatti nafu waliin duubane isinume barre amma ijoolleen gaafa xixiqqoodhaa cabsituu nyaatte afaan kanaatu affaffaa itti dhufaa bara cabsituu mushuta kana gizee nyaatte amma nuti ijoollee teenya taara argeetan affaffaatu nu dhufee jira gororumayaaf na bakka hundattuu sii galee miti affaffaa kana akkamitti fayyuu dandeenya dura namni wal dhageeffachuu danda'u qaba nama wal dhageetu waa godhuu dandeenya haasoo keessan irra deebi'adha jidduttiin seenaa galatooma obboleeyyan kiyya. Galatooma abdii fadis Hamza takkabichaa abdii fadis laala abdii fadis nama takka mootummaa wajjin dalagajee nu hojii jiraatii affaffaa maarree fayyadanis bareeda sila yaada bilchaata fiddee yaada waliin nama raarsu garuu
namni mootummaa hojii dalagu waan kana mootummaa hojii gaafatama qaba malee nu hojii dhaabbatee mootummaa hojii miidha lamaan qaba qola monkoran jettee taa'urumaan mootummaa biras dhaabbatee warra dhiigni harka jirus nu biras taa'ee harka tumaa oolu hin dandu fakkeessaatu jiru hunda nu ho'iseenee waan irraa balleessaa ol saniifu nama waa fakkeessu irraa achi baasneetu maati abaluu dandi jennee karaa keenyatti as deemnee dhiiga keenya barbaaddannee waliin gatteenye akkasitti nyaannus nyaanna dhugaa walii himnee adeeru qorii dhugaan nama quusaatti Oromoon haasawaa miti. Haadii fudhadhu. Ayyee Hamza dhugumatti wallahi reefun tana namuutuu beeki osoonii fi tartiiba waatti gaggeessan san osoo beeku jirruuti sirraa illee utaallee hedduu dhiifaman si gaafadha. Reefun tanallee baatirii xiyyaanarraa dhumeetiin haraan deemu jira akkasitti baatirii harkadhee ol deebi'e amma ani wanni jechuu barbaadu laala diinni arraan tana nasiyaa ziyaad galaafatee fi diinni cinaaksanitti obboleen keenya galaafataa jiruu fi akkasumatti illee wallaggatti wanni tahaa jiru hundinuu beekadhaa kadhumaa jiru ilmaan Oromooti khalafatti dhangala'aa jiru dhiiga Oromooti san hundaa'uu arraan tana kan ajjeesaa jiru nama keenya waan takkaan malee badii takkaan maleetti humnuma takka humna mootummaan eegatu kan akkasii bira kuna taakka halammadaa obboleessi kiyya afandii nasiyaas tahee warra cinaaksanitti isarra aanu takka isatti itti aanu takka illee isin jiru nin beeka dhuunfatte afandii waan ta'eef san akkasii bira kunna garuu maali ammaan tana haala dubbii tana itti goolabnu haala nuti fuulduratti deemuu dandeenyu arra nuti gizee hundaa'u hawaasuma usneetu walii qabamneetu osoo waliif hin galle deemuu ta'uu hin qabnu tadabarte yeroo tadabarte jennu namni balleesse dhiifama gaafatee akkasitti wajji deemuu danda'uu qabna anarraan tana badii feetannatti muraa an Oromorraa olii miti ani dhiiga nasiyaatirraa olii miti dhiiga Oromata cinaaksanii fi dhiiga Wallaggaa san olii miti haybarra waa'ee dhimma Wallaggaa dhaqaa laalaa shabboo miidiyaa gubbaratti almost imimmaan buusneeti kan isaaniif sagalee taanee bara obboleen keenya cinaaksan bar arra qofaa miti bar Oromummaan nu laallotti because nuti ana akkan jeetti amanu gizee hundaa'u Oromoo jechuun beekaa qaama tokko yeroo miilli agartee madaan itti dhufte mataanis laalaa san fudhachuu danda'uu qaba arra kaasitti waliin nu fide dhiiga nasiyaati dhiiga Oromummaati nasiyaan Oromoodha nasiyaan arra Oromummaadha isiin arraanta nutiif naa duraadha beekaa muraayaa akkanatti keessatti nuti Oromummaa teenyettiif laallu Oromoo dirree dhawaa qofa osoo hin taane Oromoo kutaa kudha kan in fact Oromoo addunyaa gubbaa jirtu hundumarraa ayin dhageenye isin dhiignisii addunyaa guuturraa akka iyyaa jiru so sawwaan taheefi obboleen keenya cinaaksanis Wallaggaatis akkasumatti illee by the way gizee dhiiga nasiyaa qofa jennu dhiiga maatii nasiyaa qofaa miti bar maatii 17 kan qe'ee isaatirraa buqqe'ee arraan tana taa'u jiru jira bar taatuma agartee akka abdii boruu tana gizee heddummaatti rakkoo akka cinaaksanii fi rakkoo akka Wallaggaa fiddi akkasitti hubachuu danda'uu qabna arra tokkoof dirmannee tokko wanni hin dirmanneef takka illee hin jiru shabboo miidiyaa gubbaa dhaqaati ilaalaa interview maatiin nasiyaatis simanis anillee kan hin godhi waa'ee dhimma Wallaggaa dhimma cinaaksan itti dhufu jirra ammas laala simbirroo takka yoo nuti waltaanee dhakaa darbinee yoo ajjeesni malee furmaanni hin jiru waa'ee dhimma cinaaksanis waa'ee dhimma Wallaggaatis an akka nama takkaatti gargaarsa qofa osoo hin taane rakkoo cinaaksanii fi rakkoo Wallaggaatii fi rakkoo dirree dhawaatillee hundeedhaan buqqaasuu danda'uu qabna hundeedhaan akkamii buqqaasna amma torban dabre kana daangaa gubbaratti dhiigni obboleen keenyaa faca'aa jira barni biyya quba qabna hundaa'u yeroo ammaan tanaa gargaarsuma gurgurjirraaf garuu rakkoo tana dhaabuu danda'uu qabna qorachuu danda'uu qabna eenyu rakkoo tana fide maa eegalamte rakkoon tun gizee hunda Harargeen bifa kanaan ilmaan Oromoodha torbaanuma dabare kana qofa bar nam 20 olii bar kan ajjeefame bar ni beeytanii amma inuu rakkoon tun ol sissiqaa gama baha Oromiyaa kana jidduu seenaa jirtiyu waan isin ajaa'ibu jechuu keessattuu guyyaa lamaan sadeen dabre kana kilaasteroota baadiyyaa dirree dhawaadha waan tahaa jiru quba qabdanii isin namni keenya bara achi doorsifamaa jira bar kilaastera baadiyyaa dirree dhawaadha kilaasteruma faguun dhaqina kilaasterumatti so sawwaan ta'ee jiruuf jecha arra dhiigni cinaaskan numa irraa bar maaliif dhiiga Oromootii bar obboleen keenyaa bar so sawwaan ta'eef jecha akkuma dhiigni nasiyaa walitti nu fide kuni dhiigni nasiyaa walitti illee nu araarsee walitti illee tokko nu godhee nu itichee walitti agartee hundee jabduu takka gadhaabnee agartee hawallaales gurfataa habadii ifi balleesses badii san fudhatee deemuun bar jeenummaadha dhiirummaadha akkasitti haalaallu garuu tokko cinaaksaniif takka tokko nasiyaadhaaf dhaluu tahee haan keessaa akkasii piik an chuus godhuun hin taatu
namni nama pick and choose godhu abaluu sun abaluuf maarree hin jenne abaluu sun abaluuf maarree hin jenne kuni badiin kun asirraa eegala dhaabbachuu danda'uu qaba yerooni fi an yoon balleessa akka ilma dhiiraa takkatti dhiifaman isin gaafadhaa bara balleessitiin jira yeroo sanatti fakkaate garuu dhiifama naa godhaa ja'uu danda'uu qaba ha waliin nu fayyisu ha if dura nu deemsisuu danda'u ha arraan tana agartee irkoo waliif taanee ha deemuu dandeenyu guddaan keenya gizee balleesse xiqqaan keenya gizeeniif wal kabajne akkasitti yoo deemne malee if durallee deemuu hin dandeenyu keessattuu nuti hawaasni Harargeedha hubadhaa duumessa gurraacha nu gubbaa jiru kana hubadhaa mootummaanis nu fadhuu beekaa namni nu iyyitu si jiru beekee garuu gizee hundaa nutumaatu immaan walirraa qabaa waan deemu jirruuf rakkoolee cinaaksanii fi wallaggaatii fi tandirree wallahi wannummaan agana wallu haa deemnu ani yeroo garii maal jabeeta wannummaan agana wallu yaaki